Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hojjamtoota fi hordoftoota Khalid. Shamaara qabuun nagaa qabdanii fayyumaa gaarii. Alhamdulillah nagaa kootii isin jedha. Yaa ibsi shaamaakii bara 2024 akkana turani bara 2024 akkana turan. Sarpiraayizii addaa kana godhaa turanii. Odumaa jennu waa afaan sarpiraayizii nu godhan. Ani dhugaan seeni gaafa sirrii turaa sana dhugaa dubbachuu. Rabbii waliin umrii isin haa dheeressu. Amma maal jedhanii jira balbala banii dhiisii jedheen. Odoo isin taate balbala bantanii dhiiftanii mi'amu. Odoo akka mataa keessanitti isin taate isin bichaan mana keessa jiraattanii balbala bantanii dhiiftanii. Maaltu natti seenaa beekanii balbala maal rakkadhee banee dhiise. Sodaatte. Shugguxii Oromoo nafseen itti dhufte. Wallaahi dhasii fi tokko danda'a jedhanii. Yeroo duraa sadii dhugaan seene. Kan akka mataa kiyyaatti dhugamaan seene. Bakka hagani dhaqee achi dhaqellee hin jiraa miti. Hin jiraa miti አንድ ነገር Firaankii jedhaa ture bani jedhee balbala tarte. Balbala banuu tarte shugguxiin Oromoo. Yaa Rabbi maaltu mee eenyutu bira dhufa? Mee namni kun eenyu jettan? Haadha Faaxiti moo? Asliidha moo? Haadha Seenati moo? Eenyuma akka ta'e gaaddidduu irratti ilaallaafacha. Gaaddidduu isaa yoo gaaddidduu nama guddaa taate furdaawii taate haadha Faaxiti jechuudha. Hidhadhu ija. Hidhatte. Ija hidhatte amma shugguxiin ija hidhatte. Hin sodaatin shugguxii. Oduu si taate maal taatan onneen dhaasaa jirti. Sodaatti bakka sinii galee. Sodaataa jirti. Yaa Rabbi maaltu ta'ee jetti dhufe kun kennaa adda. Anni biyya kennaa qabaa lafaan xaragan sana gadiitanii. Maalidha qoricha maali onneen dhayatte hin argiti moo hin argisiisatte dhamma isiin qaxee wayiitti kennanii biraa saranis meeqoo yaa ilaalle qaxee wayiitti bira jira wanni kun qaxee wayiiti akkana taanan jaalalli salphaadha bara gaafa biyya galtan guuraa hadamoo maal jedhanii kadaarii ooruutiin bahu wayii jechuudha isuma bara qaxee masantu bira jira amma isii bira. Mee walumaan laallaa qooya. Inni immoo muuziqaatti banate. Ishee የመጣሁልሽ ስጦታ jedhutti jira mirqaanaa jira. Isii immoo onneen isii diw jedhaa jirti. Otoo isin taate akkam taatan? Hay shugguxiin akkatti irra kennachiise. Ibsishaan akkatti irra kennachiise. Hay jaalala sana ani shugguxii Oromooti otoo jettu harka kennatte. Harka kennatte amma. Miidiyaa kanarratti harka kennachiise. Dhungattu. Odaan argitu isii. Dhungadhu. Namni isii ija hidhatte dhungatu kunillee nama siin taane. Ibsishaan jedhe nama isaan taane. Isii ija hidhatte dhungatan dhufanii. Hay cinqamtee rakkatte. Hiikkadhu haa hiikkattu dhiisi. Qooyi jedhaaniin dhoorgenne. Anuyyuu qaxee tana laaluu muddame. Waan qaxee tana jechuudha. Yalla. Mee walumaan laallaa qooya. Dhugaa jechuun jaalalti yoo bifa qabaate akka jaraa kana jechuudha. Akkasiishi. Naante akkasii hiite hamma hiite qooya kan kiu jette amma inuma gaggabde. Mijaayu abshiri ayizoosh si bira jira ayizoosh ijji akkamitti waa si argite waan balaa sana ijji illee dafte argite wanni suni kamanaan hara wayiiti manallee xaragadhu jechuudhaan isinii galee abaaboo qofaa miti kennaan dhufe tarte makiin fiigaa tarte inuma rakkanne balbala qollofatu tarte na fakkaata.
Amma waan fudhattee balbala qollofatu itti. Ani waan fiidee urumni itti si abara. Deebite balbalatti ofii qollofattee deebite. Yaa ibsishaa. Laalte gaa ija jaalalaatiin laalte gaa inni naddaara ofirraa qaba ija isaan agarru akka gonooti jedhan. Ilkaanuma kana laalla gaa. Saalfatte amma miira keessa galte sheemini sii qabe. Ayi sheemini sii qabee. Tarte irrifattee miti kiu jettee isinii galee amma ala keessa viidiyoo tana gabbaate. Doktor Asliitti bilbilanii mucayyoon maal taate dhaqaa laalaa jedhanii bishaan qabbanaa'aa itti kennanii makii gattaa'e makishaa gattaa'e maaluma taate tasgabbaa'e abshiri jedhanii odoo isin taate amma dhugama miidiyaa irratti sapiraayizii akkana yoo namni isin godhe akkamii maal isinitti fakkaatama? Hagam rifattani hagamta akka isin rifachiisa jechuudha. Kiu jette mucayyoon achumaan kiu jettee tarte inni immoo biyaansi toora 30 daqiiqaa akkas taa'etu eegi. Innuu rifate eessana jalaa jettee jettiin eessana jalaa kutte waan takkaan argite qabdan. Daa'imaa barisiin waan takkaan argite waan ta'eef inuma gaggabde. Isinii galee ija uummataati. Isiin achumaan kiu jettee tarte. Eegaa kaawwalumaan dheeyina rakkanne silaa nulleen isaa waliin. Nullee warra miidiyaa irraa kana waliin rakkannee bara. Hin rakkanne. Aslitti bilbilannaa qoyaa itti barreessina. Mucayyoo naa laali dafii maal hojjatti eessa jirti? Dhaqiitti balbalatti dhadha'ii deebisi. Deemi doktor Aslee deemi mucoo deebisi. Rakkanne hin jenne ree isaanuma waliinu. Baay'izawee namni wayii na sodaachise amma waa ofirraa lallaalaa jira. Mee rakkatiisa malee wanna gara teessisee amma daqiiqaa meeqa guutuu isaan na laalchisu maaltu jirame? Kana caalaa rakkatee hedduutu jira isinii galee. Viidiyoo isaanii. Ibsishaaf maakishaa. Miidiyaa girri godhanii lokata akkatti dhaabanii amma ajandaa dhabne bara. Ajandaan hin jiru. Torbee takka qorataa fi eenyu jedhamu moogganu godhanii achi booda ajandaa maafiya. Ajandaa yoo ofumaa wal gaggaragalchine warra gadhe malee ajandaa wayitu hin jiru. Akkas keessa jirra kun. Teenne eenyu dhabne kaama maal goone reenu amma ibsishaa maaliin isa gargaaruu dandeenya amma. Deemee silaa muddootti kaluu jiraadhee waamaaf maakee. Waamne silaa. Rifatee inni bakka seenu dhabe laayif irraa bahee taruuf kennaan isaa lafa badaa. Itti bilbiluuf yookiin bilbila biraan qabu ta'uu danda'a. Eega taa'e curi jedhee miskiina. Waa rakkanne. Atis galgalaan rakkattee nu rakkifta. Akkasii obboleeyyan tiyya. Rabbii waliin umrii isaan haa dheeressu. Jaalaluma miidiyaa kana gubbaraa rabbiin godhini. Jaalala haqaa kan jaalala dhugaasan rabbi haa godhuufi. Warra lama ta'ee ciise, sadi ta'ee ka'u, afur ta'ee ka'u, 5 6 akkas ta'ee ka'u rabbi isaan haa taasisu. Rabbii kana jechuun riskii ganama eessaa akka namaa lallabu isaa fi rabbitu beeka jechuun rabbi tokkichatu beeka jechuudha. Eessaa akka nama qabu garamee akka nama qabu akka shamarallee akka dhiirallee eessaa akka fuudhu namni beeku hin jiru. Inni rabbii tokkicha malee. Amma kishaa fi ibsishaan kun shubbuxii Oromoo jechuudha. Shubbuxii Oromooti fi ibsishaan haguma dhiyoo sana miidiyaa kanarratti as dhufe. Shubbuxii Oromoo gizee tiktookiin hin jira san feesbuuk irraa lallabaa turte. Feesbuuk irraa boo'aa turte zamana siyaasaa san. Waan cuucii wayiiti harka keenya irratti guddattee ba. Harka keenya irratti ofumaan kabaakamnee guddifnee amma kun mucaan diiman nu galaafate. Ka xaarii takka keessaa hin qabne kalifaatii takka keessaa hin qabne jechuudha.
akkasitti nu galaafate mucaan diimaan xaarimayiituu keessaan qabu bara ana fa'a kan zabana sani gizee Haacaaluun du'e sana hirriba dhabee feesbuuk kanarraa jala taa'ee koomantii barreessuun laayikii godhuun yoo san si maaltu jira koomantii maa feesbuuk koomantiif laayikiin kun hin jiru taaptaabiin akka tiktookii kun hin jiru yoo san harka keenya irratti mucayyoo xiqqoo tana guddifne asiin geenne deebite alhamdulillah rabbil alamin maal taate maaltu sitti badame hin bootte lakki abboo hin booyin maal taate tolee bicoo garaan jalaa balleesse mucaan garatu boora'ee mee as na laali mee makuush iyyo ija jaalalaa ija jaalalaa laala ija jaalalaa jajjabaadhu yoo jabaatti ma jabaatanii jabaadhu yoo namatti jabaatte inuma jabaatan akkas waraqaa wayillee keessa ilaaladhu dabdaabbiin hin jira dabdaabbiin wayii hin jira hin sodaatin ilaali lafa bu'ee harka dubbise tolchee argitee si jaaladhaa laalee tolchee hin saalfatin warri miidiyaarras ilaalaa jiru illeen kallii walii argaa isaan hin sodaatin ati wanni si baasu anumaa kana qofa abshiri daayite bicoo gaggaabde miira keessa ayyi ammallee nu dhiifte tappe nu isima eegaa bulla kaa'ama isima eegaa bulla tarte obboo deebisaa laali galchee eessa jirti mee isinillee wajji rakkadhaaga warra rakkate numa dhuftee achumaan jettee akka fagag jedhe hin sodaatin cituu kotti waccite kana maa guddiftere maa ofitti lallaxxafte mucayyoo liqqi margaa jirra ijuma keessa fuul xiqqishuu argee tarte nu jala yoo xiqqishuu argite tarte nu jala tottolfadhu bareedde biraayyuu tottolfadhu hirrifatin ayizosh kana caalu sii godha baran kana caalu sii godha jedhan akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya galatoomaa ulfaadhaa laayik sheer godhaa isaanillee chaanaala isaanii sabiskiraayib godhaa isaan fedhii malee ajandaa kennaa dhaqee sabiskiraayib godha hin jettan jajjabeessaa uummata fikireetana jajjabeessaa haasa'e firramni yaada ibsadhu yaadni kee maalidha yaada maalii qabdamee ati kennaa kanarratti yaada akkam qabda daraara irratti jige kun alaama qaxeen irree fedhu suni amma curatti jalaa jijjiiramma sanii isaan sirreeffataa jirti akkasii jabaadhaa ishee ijji hamtuun hin argini kuni viidiyoo moofadha bara 2024 bara 2025 akkasitti addunyaa girgireessitanii nama meeqafaa hinaafsiftanii kun hinaafee kun isinii gammadee kun isinitti gammadee kun isinirraa gammadee waliin deemtanii as geettanii hunda isinirraa kaasee hunda nama wal jaallatu rabbii walitti haa fiduu wal biraan haa ga'uu waliin umrii dheertuu isin haa tursiisuu isiniin jennaa obboleeyyan teenna jajjabaadhaa warri halaala teettanii wal jaalattanii ibsishaa fi maakiin fakkiin isiniif haa ta'anii rabbiin walitti isinii qabee akkuma isaanii walitti qabee saakka'eef kanatti jechuudha isiniif illee rabbii walitti qabee wal biraan isin haa ga'u bakka miira keessa jirti amma ibsataa jirti isin aamin jedha du'aa itiyyan tuffatinaati du'aa manguddooti akkasii jabaadhaa fagoo teettanii bultiin addunyaan hin xiqqishuudha fagoo teettanii waliin yaadinaa wal bira gayaa waan bultiin qabdu laalaa isiniin jenna isiniin jedhan akka mataa kootitti jechuudha
warri alaa teettanii jaalattan ka dhiirallee ta'ee ka shamara wal bira dhagayaatii wal bira dhaqaatii dunyaan homaayyuu mitii numa dhumti waan bultiin taate jaalalli halaalaa maafi faayida yoo walitti dhuftanii san caalaa wal jaalattanii jechuudha. Daa'imaa fi dhadhaatu walitti jigaa jechuudha isinii galii san caalaa wal jaalattan waan ta'eef haga dandeettanii gara tokkotti deebi'a isiniin jedha. Rabbiin amrii jabaatte kulluu isiniif haa laaffisu. Yoo biyaas yoo biyyaan baafnatti walitti deebi'uu dadhabdanii haala mijeeffadhaati daddafaa gara biyyaa gala. Biyya gala biyyatti haala mijeeffadha. Sargii godhadhaa wal fuudhaa. Waan bultiin qabdu laalaa isiniin jedha. Atilleen haadha manaa ta'u jaarsi keetilleen abbaa manaa ta'u jabaa isinii haa jedhu. Akkasii obboleeyyatti galatooma ulfaadhaa turtii hagammaa wajjin dabarsineef hedduu naa galatooma naa ulfaadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa makasha abshirii qashtii hin sodaatin. Aina faariin ta'in ishee maali amaariffaan akkasuma akkasii jabaadhaa. Share, like, subscribe godhaa nu jajjabeessaa. Warri maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf tayaa isiniin jedha. Ibsishaan akkana jedhimmaa naddaaraa keessa nu laala. Keer inshaalla soddaan nu daffaree ba soddaan nu daffare maamicoo soddaa garamiin soddan jeena mucayyoo nu guddisee kenneefi bara hohoo maal jechuudha soddaan akkana naddaaraa keessaa akkatti ofirraa hoolnu taasisan.